Tan nagaa keessanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa keenya Gurmuu Tube akkam jirtan nagaadhaami. Egaa Gurmuu Tube chapter of history of freshman course chapter 4 party 4 qabadhee dhufeen isinii jira. Nafaana bu'aa follow me haga dhumaatti nafaana bu'aan isiniin jira. Our topic today, our topic rivalry between the Christian kingdom and the Muslim sultanates. Wal dorgommii yookaan wal morkii jidduu mootummaa kiristaanaa fi Muslim sultanatii jidduu kan jiru irraa toopikiin keenya kanarraa asirraa kaanee haga xumuraatti deemna jechuudha. The number of strong sultanates had emerged since the 14th century in Ethiopia. Jaarraa 14ffaa kana keessatti sultaanonni muslimaa jajjabaan yookaan aangoo gurguddaa kan qaban hedduun kan argamaa dhufe yookaan kan guddataa dhufe jechuudha. Trade was one of the major factors that resulted in the rise and development of those sultanates. Sultaanota guddina sultaanotaatiif kan major factorii yookaan sababa ijoo jechuudha kan ta'ee jiru tireediidha. Tireed jechuun the basic economy of development of sultanate jechuudha. Don't forget. Trade served not only as major source of income. Tireedii kan isaan jechuudha akka galii qofarraa argachuuf miti. Not san qofaa miti jechuudha. Maali wanni tireediidhaan gaggeeffamu also acted as the major agent that resulted in the formation of the Muslim sultanate. Muslim sultanate hundeessuudhaaf illee gahee guddaa kan taphate tireediidha jechuudha. Marshaantii yookaan daldalaan muslimaa takka kan deemu amantii isaa babal'isaa bakka deemutti waan gaggaarii isaan hojjetan irra dhaabbachuudhaan namoonni baay'een illee kan amantii isaanii fudhachuu danda'u akkasuma hojjetanii kan argisiisanii jechuudha. The Muslim and Christian community have long lived together in Ethiopia. Muslimaa fi kiristaanni hawaasni muslimaa fi hawaasni kiristaanaa jechuudha yeroo dheeraaf kan Itoophiyaa keessa waliin jiraatanidha. Haa ta'u malee, however, the Christian kingdom and the Muslim sultanate were involved into conflict for long period of time. Yeroo dheeraaf wal dhabdee keessa seenanii jiru. Yooniif yeroo dheeraaf akkasitti biyya keessa waliin jiraatan illee wal dhabdeerra yeroo dheeraaf kan waliin turan yookaan wal lolaa kan turanii jechuudha. When did encounter between Christian kingdom and the Muslim sultanate start in Ethiopia? Ana jechuun yoom amma kun akka gaafiiti jechuudha. Yoomi kanii fi jidduu muslimaa fi mootummaa kiristaanaa kanatti wal dhibdee yookaan waraanni walitti kan banamu eegale yoomi? Gaafii arcation farastiidha jechuun kuni gaafii keenya isi duraati. Lammaffaan gaafii what was the source of conflict between Christian kingdom and the Muslim sultanate? Maali source of conflict maal ture? Ibsa isaarratti waan guddaa kan irratti haasofnu ta'a. Ammoo yoom irratti banama kan jirus ibsa bal'aa kan waliin goonu ta'a jechuudha. What was the source of conflict between Christian kingdom and the Muslim sultanate kan jiru irratti akkuma olitti dura dubbannee turre jechuudha. Major source yookaan major source of incoming akkas qofaa miti yookaan laalama kun wasikottu trade was one of the major factory jedha. Major factor that resulted in the rise and development of the sultanate. And it is trading jechuudha major cause war between Christian and the Muslim sultanate. Don't forget. Okay. There were two major causes lama jira. There were two major causes behind the conflict between Christian kingdom and the Muslim sultanates.
konfliktii mootummaa kiristaanaa fi mootummaa musliimaa kana jidduu kan konfliktii kan taatu jechuun maa jiru kaa'usii abbaa lamaa jira. Lamaan kun maalii fi maali? Muslim sultanities these were economic, living and demographic factor. Demographic factor fi economic factor jechuun economic waan dhimma dantaa dinagdeetiif jecha akka walolaa turan tireedii irratti kan walolaa turan kun gara ikoonomiitiin jechuudha. Gara deemogiraafii jechuun baay'ina uummataa irraa ka'uudhaan hanqinni lafaa yookaan midhaan nyaataatii fi waan takka takkaan kan hanqinni eegalee sababa saniif jecha haayilaandii kiristaanii harkaa fudhachuudhaaf musliim sultaanetii gaafa aama giraanyii fa'aa seenaan kan dubbatu jechuudha. Kanaan kan wal qabatu fuuldura kan itti deemnee bal'inaan laallu ta'a jechuudha. In terms of economic living, both Christian kingdom and Muslim sultanate were competing to control the profitable bilateralities. Kana jechuun sababa ikoonomikiitiif mootummaan kiristaanaa fi musliim sultaanetiin isaan lamaan jechuun sababa ikoonomikiitiif wanni godhaa turan kan wal morkaa ture yookaan wal dorgommiidhaan qabachuudhaaf maal qabatuudhaaf bu'aa daldala eessarraa beeylaa diree raawwatii achirraa qaraxa funaannachuuf yookaan if jala galchanii ikoonomii isaanii ittiin cimsachuudhaaf kan kunis naa qabate jaa mootummaan kiristaanaa naa qabate jaa musliim sultaanetiin qabattee harkaa qabdi akkasii wal irratti kan wal morkaa turanii jechuudha. Beeylaa was the main outlet to the sea during the medieval period. Beeylaan jechuudha. Buufanni doonii beeylaa kun was the main outlet to the sea during the medieval period akka ta'e. Paartii sirii keessatti illee gabarannee kan jirru akka hin daganne jechuudha. Irra deddeebi'aa jira gaaffii keessatti dhufuu ammaluuf. The ambition to control this route and the commodity that passed through Sela led to rivalry between Christian kingdom and the Muslim sultanate. Trade route kana control godhuuf hawwiin guddaan isaanii kana ture control godhuuf commodity yookaan wantoota achirraa nagadaman kan karaa sana achirraan dabran jechuudha. Beeylaa raawwan dabreetu ribaani kana qabachuudhaaf yookaan kontirool godhanii qaraxarraa funaannatuudhaaf kan wal dhibdee keessa turan jechuudha mootummoonni lamaan gaafa sanii. The second factor was demographic factor. Population pressure jechuudha. Demographic factor. The population growth forced the Muslim sultanate to look for open space for settlement and enough pastoral. Kana jechuun ariitiidhaan baay'inni uummataa ariitiin dabaluu yookaan saffisaan dabaluu musliim sultaanitii keessatti baay'inaan kan dabaluudhaan namni baay'inaan daballii yookaan guddina itti fufuudhaan sababa saniif bakka qubannaa isaaniitiif itti dhiphate yookaan paastoraalistii isaanii lafa gahaa dhabanii jechuudha yookaan bakka tiifatan yookaan gaala tiifatan horii loowwanii fi wantoota takka takka bakka itti horsiifataniif influensii irra bu'anii jechuudha. Sababa kanaaf babal'ifachuu yaadan gara deemogiraafikiitiin kan wal qabate jechuudha. With increased population and the overgrazing in the eastern part of Ethiopia between 13th and 16th century are notable factors. With increased population in the forest overgrazing ummanni dabaluudhaan yookaan bakka dheedaa loowwanii irratti eastern part overgrazing Ethiopia naannoo san kan dheechifatan jechuudha. Yeroo jaarraa 18 irraa haga 16 jidduu turte kana kan naannoo sanitti naannoon yookaan bakki paastoraalistii yookaan loowwan isaanii irratti horsiifatan itti xiqqaachuudhaan yookaan gahaa ta'uu dhabuudhaan
kan sababa akka isaan bal'ifatanii mootummaa kiristaanaa harkaa daangaa itti dabalatan kan taasisa keessaa takka jechuudha. Accordingly, the most known Muslim sultanates during this period were Ifat and Adal. Haaluma namaa walitti dubbachaa ture kanaan irra beekamoo yookaan most known Muslim sultanate and most and strongest Muslim sultanate at this period during this period where Ifat 1255 up to 1450 and Adal Sultanate 1450 up to 1577. Between this period, it is highest level of Muslim Sultanate. Both of them the most now Muslim Sultanates. After its establishment, Ifat conducted a serious campaign against the neighboring sultanates and the Christian kingdom, thereby extending the hegemony over this area. Egaa hundeeffama Ifat hundaa'e yookaan dhaabbatee booda duulli cimaan kan taasifamaa ture keessatti neighboring sultanate and the Christian kingdom, thereby extending the hegemony over this area. Naannoo san qabachuu irratti jechuudha. The first recorded conflict between the Christian kingdom and the Ifat took place in 1328. The first recorded bara 1328 jalqaba kan galmaa'e Christian kingdom and the Ifat took place in bara kanatti jechuudha. During this period, Muslim sultanates organized their army to take military action against the Christian kingdom. The Sultan, okay. During this period, yeroo kanatti jechuudha Muslim sultanates organize kan goote their army waraana isaanii qindeessuudhaan military action against the Christian kingdom kan akka duulan goote jechuudha. The Sultan of Ifat, sultanonni Ifat kan turan Haqaddin first stopped merchants belonging to the Christian king. Gara Christian kingitti akka dhaabbatan kan godhe Haqaddin tokkoffaan kun Christian kana akka stop godhu daldaltoota isaanii stop godhuudhaaf kan godhee fi amnesty capturing the good and imprisoning the king's agent. Stopped merchants gaafanii fi Sultan of Ifat kan ture Haqaddin namni jedhamu Haqaddin first kan jedhamu stopped merchantota dhaabetti belonging to the Christian kingdom gara kiristaanaatiin maaltu ta'e amnesty capturing the goods and imprisoning the king's agent. Gara kiristaanaatiin jechuudha the Christian gara kiristaanaa irratti wanni ta'e amnesty capturing the good, amnesty capturing the good wantoota silaa achi keessatti isaanii barbaadamu jechuudha. Capturing kan qabaman abdinsiyooniidhaa fi akkasuma imprisoning the king's agent abbummaa mootii amnesty kanaan kan hidhaman kan capture ta'e yookaan qabamanii fi kan hidhamanii. This action forced amnesty to wage a campaign against Haqaddin first. Gochaan isaan yookaan warri musliimaa akkanatti wantoota amnesty yookaan bu'uura amnesty ta'an harkaa qabuu isaanii kun akka amnesty mootummaa muslim sultaanetii yookaan Haqaddin first kana waraana irratti banu yookaan waraana irra labsu kan taasise keessaa sababa guddaadha jechuudha. Thus, amnesty force was overwhelmed the force of Haqaddin first and took him prisoner and finally replaced him by his brother Sobreddin.
kunis Ansiyooniin forces was overwhelmed kan fonqol jechuudha. The force of the Haqqaddiin kana kan mo'atee fi and took him prisoner and finally replaced him by his brother Sabruddin kana kan prisoner kana jechuun finally replaced kabakabu his brother Sabruddin kabakabu godhee jechuudha. As a result Ifaat kanarraa ka'uudhaan Ifaat Fatagarii fi Dawaaroo were incorporated ni qabaman yookaan control ta'an eenyuun Amdesiyoon yookaan injifannoo Amdesiyoon jalatti qubanii jechuudha. Amdesiyoon required from them annual tributes and freedom of movement for all caravan through Leila. Kana jechuun Amdesiyoonii wanni inni barbaade annual tribute yookaan galii waggaatti amatatti kan akkasuma freedom of the movement for all caravans through Leila keessaan nagaadanii yookaan akka isaan bilisaan nagadan kaffaltii gibirarraa akka hafu godhee jira jechuudha. San barbaade akkas godhe yookaan san kan gaafate. Following the decline of Ifaat kufuu kana hordofee yookaan kanaan boodetti wanni ta'e other Muslim sultanates like Sharqa kan Muslimtoonni sultaanonni tokkoffaa irratti Ifaanni kufe erga Ifaat kufe booda Muslim sultaanatiin kan biraa kan akka Sharqaa Baalii yookaan Baalii sultaanatti kan jedhamu Darraa sultaanatti inda Arbaabiin kan jedhamu kunneen hundi jechuun also seriously weakened hedduu dadhaban yookaan irra strongest isaanii Ifaati. Akkuma Ifaat kufeen kan duraanis warreen xixiqqaa waan ta'aniif humni isaanii weakened ta'ee yookaan gibira irratti ol kaasee laaffise jechuudha. Amdesiyooniin kun the successor of Emperor Amdesiyoon namni Amdesiyoon Emperor Amdesiyoon kana dhaale yookaan kan erga inni aangoo irraa bu'ee bakka bu'ee ture repeated campaign into the lowlands gara lawlaandotaatti kan deebi'ee itti duulee yookaan waraana irra banaa ture jechuudha. Dhaalaan Amdesiyoon kan ta'e jechuudha. Bara 1376 Haqqaddiin second come to power. Haqqaddiin tokkoffaan dursa kan kufee ture egaa Haqqaddiin lammaffaa jedhamuudhaan bara 1376 keessatti come to power karaa aangoo kan dhufee fi and refused to pay tribute. Haqqaddiin sekondiinis maal godhe refused ni dhoorke yookaan ni dide hin kafalu jee gibira eenyuuf yookaan qarata mootummaa saniif yookaan gibira erguuf tributarii hin galchu jee dide jechuudha. Haqqaddiin sekondiin kun and rebelled against itti fincile yookaan shoorri keessa itti kaasee Niwaayi Maariyaam diina isaanii gara Niwaayi Maariyaam nama jedhamu bara 1370 takka haga 1380 jidduutti itti fincilee wal lolaa turanii jechuudha. The son of Amdesiyoon yookaan ilma Amdesiyoonii eenyu ilmi Amdesiyoon kun jechuudha. Niwaayi Maariyaam jedhama. Niwaayi Maariyaam the son of Amdesiyoon and he is successor of Amdesiyoon jechuudha. Okay. This conflict was continued between the successor of both parties. Conflicting kun garuma lamaaniinuu kan dhaaltota isaanii jechuudha. Conflict continued between gara dhaaltota gara lamaan yookaan Haqqaddiin illee dhalaa Haqqaddiin firistiiti ture Maariyaam jechuudha. Kunis jechuudha Niwaayi Maariyaamiin successor of Amdesiyoon ture. Akkuma abbaan isaanii lamaan wal lolaa turan isaanillee akkasuma kan wal lolan jechuudha. It was continued for over 2 centuries. Jaarraa lama kan waraanni jidduu isaaniitti itti fufe bara 1848tti jaarraa lama kan caalu jechuudha. Waraanni wal waraanaa dabarsanii jechuudha dhaaltonni isaanii. Yet ammallee wanti kun the interest to control trade routes lie at the heart of the conflict between the Christian kingdom and the Muslim sultanate. What
is the interest main interest kan ta'e jechuudha. Don't forget. Maybe wanti kun barreessi irratti illee dhufuu waan danda'uuf haalaan qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Control trade routes lay at the heart of conflict between Christian kingdom and the Muslim Sultanate. Okay. Accordingly, Imam Ahmad rise to power and the Adal fell to Imam Ahmad's army. Haaluma Imam Ahmad kun aangootti dhufee yookaan aangoo qabateen to power gara ka aangoo gaafa inni dhufu Adal fell to Imam Ahmad's army. Egaa chapter 5 hanga paartii 4 keenya agarra agaasitti dhaabbata. Chapter 5 history of freshman haga walitti deebinutti chapter 4 haaluma kanaan kan xumurree fi koomentii keessan naa barreessuu hin dagatinaa. Yaadni keessan jabeenya kiyyaaf guddina kiyyaaf anaaf waan gargaaruuf irraa hin baraddaa. Akka jajjabina kiyyaatti naaf ta'a waan ta'eef yaada naaf barreessuu hin dagatinaa. Waa hedduu akka irraa hubattan abdiin qaba. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Gurmuutu filannaa keessan hundumaa isiniif haa ta'u jecha nagaatti chapter 4 chapter 5 nan godhetti topic itti aanu chapter 5 dhaan haa godhetti deebinutti nagaa.